Isinii gadhiisa video kana beekan addaan mure isinitti dheerata. Sababa ani huqqadheef sababa tokkoon qaba. Waan nyaadhu namni isinii jedhe waan dhugu namni isinii jedheera. Namni hin beekne illee amma har'aatti illee namni na biraan hafiintu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf amma har'aatti illee tigistii yeroo si dhukkube sanaa video kee ilaalee wanta ani yaadee naa guutuu dinnaan zim jedhee reef naa guuteetu jira. Kanaafuu kanaan si birallee dhaabbadhe jettee mucayyoon tokko irree dheengaddaa biyya hambaa irti isinirree dhugaa rabbi isiniin jedha. Waaqayyo bichaa waaqarraa isin haa eebbisu. Hundi keessan naaf eebbifamanaa jiraadha. Ijaan iyyuu ani isinii galeera. Ijaan iyyuu mucayyoo sun maal gooti birriillee ammana hin siniin hin jedhu. Yoo siniin jedhes rakkoo hin qabu hojjetii koo siniin dhoksu waan ta'eef. Dhugaa irratti fakkaanne birri 3,000 erga kana dura wareegeetanii inni si dhukkube sana yaadeen naa guutuu dide. Baay'ee na garramina ajaa'ibee dhugaa waaqayyo siniin jedha. Yoo midhaa torbee jimaata darbee kana keessa hojii nyaata waltee torbee kaleessaa kee baay'ee na ajaa'ibe dhugaa waaqayyo. Amma dawwaltee amma na hojii naasoftee ani beekana dura akkas yaadeen ture yeroo si dhukkubaa baay'isan naan guunne yeroo sanatti oomaan dhabna. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u maqaan waaqayyoo haa kabajamu. Yeroon ani xiqqoo hojiin illee nurkaa laafoo jedhutti waaqayyo achi nama kaasa. Mana kiraas waan kaffalan namni ergasii wanta nyaannu sin dhabne waan uffannu sin dhabne dhugaa waaqayyo siniin jedha maqaan waaqayyo alfaatu. Waaqayyo hidhimee keessan haa dheerisu. Ijoollee biyya hambaa jirtan obboleewwan koo yookaan haadhawwan koo biyya keessa jirtan namoonni hedduun ani keessumaa biyya keessaa namni viidiyoo nama hin laaladhee hin yaaduun ture. Hin laalu waaqayyo sin haa jiraachisu. Naa jiraadha sinan jaalladha. Hundi keessan waaqayyo umurii keessan haa dheerisu. Anarree nama waffala kana kaffalu naa godhu. Ana bichaarraa immoo osoo hin taane otoo isin hin beekne karaa biraallee waaqayyo isiniif haa kaffalu. Gochaa isin nama hormaaf gootan, gochaa isin gargaarsa namaa gootan, yaada keessaniin, maallaqa keessaniin, adii sa'a keessaniin namaa gootan kana hundumaa rabbirraa argadhaa. Karaa isin hin beekin isiniif haa guutu. Sababan anu huqqadheef sababa tokko hin qabu. Waan nyaadhu waan hin dhugu waan hin uffadhu namni manni kiraayis dhabee ergasii akkanatti hin bulle isiniin jedhan. Sababni isaa maali? Akka namummaa namaatti biyya ormaa deemeera. Achii dhufeera. Mana koo hin xumuranne. Mana koo keessatti akkuma beektan rakkattu mana namaa keessa hin taa'uudhaan biyyaa deemee yeroo sana birrii 1,000 birrii 50 bichaan kaffala mana kiraay. Sama 9,000 ta'e akkuma beekamu ijaarradhee manyitaarree kophaatti yeroo keessummaan na bira dhufullee manyitaa tokko kophaatti kenneefi keessummaan sun manyitaa isa kan biraa kee bulee isa kan biraa kee bulee mucaa koo laalladhee walitti deebina. Dachaaneerra. Keessummaadhaaf illee manyitaa isa kan biraa kee bushee ofii koo irra manyitaa kan biraa kee bulee keessummaa gaafa dhufu na bira siqeqe too hin jenne fataa jedhee akka barbaadetti cufatee ciisee saatii fedhee riba saatii ka'ee akka inni dhufee na biratti bayyanatudha. Yaanni biyyaa na baase. Erga dhufee immoo yaanni mana kana na jammarsiise akkasi. Mana kana wanni akkanatti na qoqqoree akkanatti too nyaadhu waan hin dibadhu hin dhabne akkuma isiniin jedhe ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Dhadhaan nyaataarree kophaatti kan dibataarree kophaatti namni naa godhu kuni dhugaa waaqayyo isiniin jedha waan nyaadhu dhabeefi miti. Yaadatu nama ajjeesa ilma namaa yaadatu miidha. Ilmoo namaa yaadatu miidha malee uffannaa fi nyaata miti. Carqii kana jaallattanii jibbitanis waggaa 5 waggaa 6 isaaf dhufaa jira garuu lakkoofsa qaba guyyaan fuudheeffadhe. Dhugaa waaqayyoon jedha waan nan uffadhu hin dhabne waan nyaadhu waan hin dibadhu somaan dhabne galanni waaqayyoof haa ta'u. Soorsaan hundaarichaan jedhee qibaatiin haa bita maaliif daadisuuf ta'e garuu homaa dhabee miti. Yaaddoonii fi yaanni nama miti beektu miti. Yaanni baay'ee nama miti. Bakka mana koo kana hin xumuranne akka namaa deemeera hojjedheera maaliif sardamee galee kan jedhurre yaada keessa ni jira. Yoon deemerre amma immoo danda'ee yoon hojjedhu maalan godha kan jedhurre yaada keessa ni jira na cannaqa. Isinii gala miti. Kana keessa teessanii rakkattuu kana keessa teessanii amma isinii waanuma feetaniif ilaaltu malee kana fedhii ilaaluu hin qabdan. Sababni isaa an babbareeddoonni hin jiru. Manni isaanii cidditti dhee waraabamee asii bakka manyitaa isaanii kophaa mul'isanii saaroon isaanii kophaa mul'isanii maal jira ani garuu iseedhuma kana keessa dhaabbadhee ta'u waraaba. Sababni isaa bakka ishee gabaaf dukkan ishee iphoo kana keessa waan dhaabbadhee borummoo waaqayyo bal'aa sanattuu bal'iseetti na deebisee iyyuu akka ajaa'ibatti keessatti wal arguu dandeenya. Hojii waaqayyo guddaadha hin beekamu. Har'a yoon duwwaadha jedhee borin guuta waan ta'eef yeroo baay'ee utuun kan namaa gammadu utuun kan namaa onnee kootiin gammadii galateeffadhu waan tokko naa ta'a. Dhugaa isiniin jedha. Waan hin beekin hin eegintu naa ta'a. Kanatu xiqqoo ishee sammuu koo na qabee bakka maaliif
rakkattuu mana namaa keessatti deebi'e. Maaliif iddoo kana ta'a? Maaliif viidiyoo gaarii akkatti mana keessa socho'ee waraabu dhaba? Kan jedhu na cannaqa. Inni kun hin jira. Inni kan biraa immoo soorsaadha. Nan deema naan jedha soorsaan akkuma yuutuubii irratti argitan. Akkuma viidiyoo waraabe. Sammuuna kan dheengadee hiqqodee na boochise dhugaa waaqayyoo siniin jedha. Hin deebiin dhugattee homaa ofii gochuu hin danda'u. Akka qibaatti argadhee asirratti ba'ee bichaan seenaa baasaa weettanii sinuu. Waaqayyo humna naaf haa godhu malee baay'ee dadhabaadha keessi koo. Sababiin isaa innaa siniin jedhu foonumti koo gudishuu baay'ee dadhabaadha. Madaanumti koorree akka gaariitti naa qooree naaf fayyeen jiru. Akka gaariitti mucaa koollee danda'ee dhiqee bakka firaashii irratti deebisee itti uffisaa hin jiru. Sababni isaa suuta jedhee taa'ee qodaa keetti dhiqu sana ofitti butee taa'ee suutaan yoon dhiqe malee akka namaa gugguufee dhiyoo kana isinitti hima. Mucaa koo dhiqaan jira asitti gugguufee. Qodaan keessatti dhiqaa jiru sana yookaan qodaatti dhanna dhiqan sana keessattan dhiqaa jira. Achi keessaa ol fuudhee bakka ciisaan gahuun dadhabe mucaa. Manni suma kana fagoo miti walirraa arguu dandeessu. Maaliif isin dhoksuu kun kanuma manni. Kuni manyitaaruma keenya bakka ciisaa keenya kanuma golli keenya kun gaadaan keenya kana. Bakki TV keenya bakki istoofii keenya wal bira jabanaan keenya irree wal bira. Sinii galaara uumaa sin dhoksuu hin danda'u. Sababni isaa faayidaan qaba abbaan barbaadan zirriqettee maal jetteedhaan arrabsuu dandeessu. Sin dhoksu kanuma jechuudha ilaala. Raasii kanallee iddoon kaa'u dhabee as kaa'e kun iddoo ciisaa keenyaati. Isii kanan iddoo kanaa fuudhee mucaa koo iddoo kanaa fuudhee iddoo kanaan ga'uu dadhabe. Sababiin isaa yaaddoonii fi miidhaan kaleessaan irra ga'e suni dhanna koo keessaa hin baane ammayyuu. Isinii galeera. Miidhamni kaleessaan irra ga'e sunii fi dadhabbiin kaleessaan irra ga'e sunii fi ammas isin cannaquun barbaanne bafasum dhugaa dubbachuudha. Garuu maaliif isin jechuu dhufe soorsaan yoo nagatee deeme mucaa koo dhiquu calqabeen erga niqee bishaan keessaa gochuu ka'e dugdollaan jedhu obboleewwan tokko tokkotti miira karaa keessaa warreen wajjin karaa keessaa haasawnu hin jiru. Uumaa nama nutti baasa dhugaa dhufe uumaa nama nutti qoodhe yoo barbaadanaan jedha. Sababni isaa yoo iccitii koo namatti hin himanne rakkoo koo namatti hin himanne keessa koo keessaa harka kaa'ee fuudhu namni na keessa. Isinii galeera yaadni nama baay'ee gaariidha. Komentiin gaggaarii. Badaan isaa barraa rakkoon hin jiru baay'ee gaariidha. Mucaa kana fuuchuu dadhabeeni warra ollaa waamachuu akka carraa dubartittiin gaafsanaa guyyaa roobii hojii galti. Torbanitti guyyaa tokko hojii galti. Isee mana hin jirtu. Intala isee waamachuu fi intalli isee nama haadhaafuu gadi jedhee hojii hojjetu miti. Yaa Waaqayyo maaliin godha? Iyyuu fi gara iyyuun dhabe dhugaa Waaqayyoon siniin jedha. Kiyaafuchuu dadhabee bee qodaa mucaatti dhugusan keessa. Mucaan ulfaatee guddatee miti. Dugdi akkana gadi na jennaan olla jechuu dide. Asii madaa sanaaf jedhee nan qooqifadha. Dugdi immoo dahinsa miidhadhee hin deenye dahinsa osoo hin taane marfeetu na miidhe. Jarri dhiiga dhabanii yookaan waan nattiin dhanna koo keessaa kontaakti godhan qorichicha sana dhabaniiti baay'ee barbaadaa turan dugda koo keessaa. Dugda koo daka kana kaasanii amma dhufanii bakka kana gahanitti marfeedhaan baay'ee na keessa barbaadan nama afur ta'anii. Innaa tokko dhabu tokkotu barbaada, innaa tokko dhabu tokkotu barbaada. Bakka ani dhabe, bakka ani jiru waliin jedhu. Sababni isaa qoricha ittiin na damasseessan of na wallaalchisan san fi dhanna koo wal fudhatuuf dide baay'ee rakkatan dooktaroonni. Kanaaf jecha madaan dugdi koollee baazawii ashagamee ture. Inni suramee jira waan ta'eedhaaf. Akkuma namni burqu ashagamutti na ashagamee ture dhiyoo kana narraa bu'ee shigiinsaayyuu. Doktoroonni hin buufnu naan jedhanii haa ta'uudhanii dhiyoo kana ofii narraa gadhiise Waaqayyo faa galatu. Kanaaf jecha asii madaan garaadhaan na dhukkubdi asii dugdi karaa isaan marfeen na qorqoran na dhukkubdi mucaa koo bishaan kiyaafuchuu dadhabe. Osoo har'aa soorsaan nagatee deeme gaa sababa malee dubbachaa hin jiru yookiis kaayyoo waan dubbachaa nuun harkaa badee miti. Otoo soorsaan nagatee deeme sababii isaa maaliin godha? Amma na boochise samuuna kana bishaan dandeela asuma budduus kibar meelitti hin naqadhu. Yoo nagatee deeme waan baay'ee natti dhagahama. Inni ani deemu malee yoo narra humna hin qabu deemee hojjennee bor wanti dhufu hin jiru jedha. Ani yoonni nagatee deeme akkaman ta'a maalan godha yoonni deeme maalan godha mucaa kan akkamitti baadha waldaallee dhaquun sodaadheeme mucaa baachuu dadhabudha dhammaan bakkuma baajaaji ga'utti dandee baadhachuun ga'u maalin godha akkaman godha yoonni nagatee deeme akkaman ta'a innoo ishimmoo akkam taa'u karaa deeme tarii nagaan gala tarii nagaan hin galu akkatti cinqamee samuuna kana mukatti na baase mukatti. Dhaee ka'ee inni kun narraa bu'ee Waaqayyoof ulfinni haa ta'u cinqatiin kun narraa bu'ennaan kan soorsaatti hin darbe
nama waan ta'eef namni gaafa simbiraa hirigdeema namni gaafa simbiraa hirigan naqa jedhu sirriitti dhagahamu hundidu namni jaallattan gaafa hirgi simbiraa deeme sirriitti dhagahama samoona kana riiba malee hin bulu halkanillee eessa deema akkamitti deema eessarraan deema yoo deeme inta saakkaa'u maalin godha kan jedhu na cannaqaachuudha kana kanatu na huqqise dhugaa waaqayyooti akka namaa biddeenatu shadha waaqayyoof galanni haa ta'u waan hundumtuu hin bitannaa hin fayyadamne agabuun ollee agabuun bullee nyaannan dhumna yaaduma nuuqqadha yaadni baay'ee nama miiti dhugaa isiniin jedha yaadni tokkommoo akkana naan jedha yoo inni deeme maarree obboleewwan warri dhiiraachi jiran dhiira miti deemu maal ta'a naan jedha yaadni tokkommoo maal naan jedha beektu maal gootee mucaa kana eessa geessita akkamitti baatta maal goota yaada kana kanatu na miidhee na huqqisee inni kan biraan immoo xiqqoosee na dhukkuba taanaan na yaada taanaan mataadhumarree na dhukkuba taanaan kun koobor walitti akkanatti laxxaqqidhee bula dhukkuba kun haati kiyya waan beektu maal jettee beektu haati koo ati naan jetti durmayyuu yoo garaallee na ciniin yoo mataarra na bowwaafate har'a yoo nama fakkaadhe borummoo waan na biraa fakkaadha na nuqqadha akkana jettee haati koo bakka ati wareegaan dhalattee wareegaanoon dhalanne abbaan kee yoo ta'e ijoollee baay'ee qaba naan jette beektu abbaa kootu baay'ee na jaallataadhaan abbaan koo baay'ee na jaallataadhaan anillee baay'inaan hin beeku abjoon itti fakkaatallee dhugaa dubbachuuf hin beeku idimee seenaaf haa dheeressu ishumatu haadha sabbaas ta'ee nu guddise ani baay'een jaalladha haadha koo umurii ishinaaf haa dheeressu haadha kan keessanis umurii isaanii isinii haa dheeressu haati lama jirtu biyya lafaarra ilmoo baay'eedha malee haati lama jirtu obboleewwantu baay'eedha gabaadha haati akka abbaatti akka haadhaatti waan nu guddifteef nama afurii baay'ee jaalladhaan ati naan jetti abbaa keetu wareegaan si argate moo maaliif dhukkubsattaa naan jetti yoo har'a isheen ija keenya laalti akkuma isin laaltan dhuguma samma jirurree dabaltee meeqa na gaafatti yoo narra nama fakkaadhe bor na nuqqadhe yoo amma na dhukkube amma ganama nama fakkaadhe amma tarii garaa na waraane yoo ta'e tarii mataa na dhukkube yoo ta'e ammuma kana walitti kaana godha bifa koo hundumaa walitti tuuxaa ammuma lafaa ga'e jechuudha kanaafuu isheen illee maal naan jetti wareegaan dhalattee ati moo maal taate abbaan kee ijoollee baay'ee qaba naan jetti kanattuu abbaan kee baay'ee si jaallata baay'ee si mararfata ijoollee hundumaa keessa ati baazaween naasanaa ijoollee hundumaa keessa ati baay'ee bareedduudha biyya lafaa kanarra hin jiru namni akka kee bareedu naan jechaa turte gadda yesus sabee dhugaa rabbi yaani marra ollaa sodaadhee mucaa sodaadhee garaa kootiifis danda'e golfu dhugaa rabbi sinin sabu baay'ee bareedduudha naan jechaa turte kanaaf abbaan kee si jaallata naan jechaa turte akkuma isin ija keenya laaltanii na jaallattanii haati kiyyallee baay'ee na jaallatti abbaan kiyyallee baay'ee na jaallata ijaa kanaan huuqadha malee furdinas immoo hin qabu dhalootumaa kaasee lebbiidhuma kana obboleettii abbaa kiyyaa nabsee si amaru dhiyoo kana na jalaa gara gooftaa deemte maallaan jetti qilleensa naan jetti isheen qilleensa akkuma qilleensaa bal jedhi naan jetti innas sinan jaalladha kana malee waan na nyaadhu waan hin dhugu namni obboleewwan karaa hedduu karaa yaada karaa maallaqa karaa waan mana isaanii kee jiru na gargaaran biyya keessaarree biyya hormaatiillee dhugaa rabbi dhugaa waaqayyo sinin jedha naaf eebbisaa abbaan barbaada viidiyoo kana daawwadha abbaan barbaada dhiisa naaf eebbisaa umuriin keessa naaf dheeratu naa jiraadha yaada keessa naa barreessa akkamitti akka waan hin hojjechuu barbaade naa barreessa viidiyoo hamdaan walitti deebinutti ciao nagaan tura